kutaalee addunyaa biyya keessaaf biyya laallee ciiftanii warri nu daawwattan jaalatamtoota kabajamtoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork giza adda addaatti hayyoota Oromoo qondaal mootummaa namoota biitanaaf waba'an dargaggoota abbootii gadaa qaamolee hawaasa Oromoo bal'inaan qabannee dhiyaachaa turre ardhallee akkumsun irraa hootee paartii biyyoolessa Oromiyaa yookaan hayyuu duree paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu waliin jira. Jeneraal Kamaal turtii yeroo dheeraatiin booda milka wal beellamne milkoomne arda wal argine bagdufti bagano yedda ulfa tanumaan itkhayyan dhiyotana miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan Jeneraal Kamaal Galchuu miidiyaa irratti mul'atu in dhiibamee jedhanii namoonni lola turanii allee yoosum siqunnamee walaasomne tolnaan jettee qophii tanaaf walti dhume wanni social media gubbaa deema sunini sharing goota yaad namoota mootilleen akkasuma amanta dhiibamte ta'e adda an media raka median OMN duwa son taane median hundumtu akeeka dhaabbatee fi qaama dhaabbateef qaba jedhee nama amanu nama siyaasaati okay median ismaal gargaaru maaliif akka hojjetamu sin beeka waan ta'eef kachiraafe OMN gaafa gabaabsine jechuudha gaafa tana beellamte san akkaataa zaa'adha nafsi ol jala nu dabarse ati za'a booda jechuu keeti anammoo za'a duratti hubadheeti adaamaadhaa ka'ee dhufe milkoofnantu suni san booda immoo hajaa biraattu na mudate sittuu himee deemee jechuudha turtiin gaafsanii sani kachiraafe dhimma miidiyaati irratti haasofne waan ta'eef bal'aadha waan ta'eef isa keessa seenuun fedhu waa'ee beellamaa san qofa jechuu barbaada. Wanni hoomiin social media gubbaa deemtu sunini ittamanta namootni Jeneraal Kamaal dhiiban jedhan sun OMN ta'uu danda'a miidiyaaleen beekee jiran kabiraallee ta'uu danda'a miidiyaan Oromoo dhugaan jiru maali miidiyaa kana irratti nama influensii qabu jira kan namni hundumtuu beeku miidiyaan kun bifa saniin influensii ta'uu akka danda'u namni shakkii qabu hin jiru garuu targeetii godhee Kamaaliin akka yaada isaa uummataan hin gaanne godhe moo hin goone ragaa feesisa garuu immoo yeroo hedduu irratti dhiyaachuu dhabuun kenna namni biraa yookiin jarmoonni biraa yeroo baay'ee miidiyaa kanarra mul'achuun isaa san durallee keessattuu sochiilee jarmoonni kunniin godhan keessatti bal'inaan ka'eennu akka mul'ataa ture hundumtuu hin beekna tokko darbee ka jarma kennaallee darbat ture yaadadhaa jechuudha namni kan hundi ol bira qabee keessattuu immoo yeroo amma haala jiru irratti namoota irraa waa dhaga'uu barbaadu qaba uummanni isarraa nu dhabuudhaan uummanni karaa kanatti yaada ofii deebisee akkasii miira akkasii qabaachuu danda'a. Kan akkasitti hubadhaa jechuudha. Kachiraafe gama miidiyaatti yoo deebine gara biraatti deemna. Ayyee gara biraatti adoo deemna salanatti tola. Saati qabnuuf saati qabaan fulatanatti hin deebin. Miidiyaa social media account qabda Jeneraal Kamaal Galchuu. Qabe. Social media kan keessuniini dhiyoo tana baay'inaa barreessa turan. OMN dabalate miidiyaa qeeqaa waan turteef jechuu kiyya. Suma barreesse waan sun. Ana barreesse. Ayyee. Kiyya midheessu. OMN na dhiibeettee adda. Ana OMN irratti hin barreessine. Ayyee. Barruu kiyya namni akka malee hubate. Dubbisuu dandeenya irra deebinee amma yoo barbaachisu uummata anka qeeqee uummata OMN komate miidiyaan maal akka ta'e akeekni miidiyaan dhaabbateef maal akka ta'e abbootiin miidiyaa eenyu akka ta'e wallaala raayisan godhan komatan OMN jechuudha. Namni OMN yaada kiyya naan guunne jedhu namni akka an fedhetti OMN na keessummeessa an jiru jedhu yoo jiraate OMN irra dadhaboo osoo hin taane akkaataa sagaleen isaa ittiin dhagahamu akkaataa ofiitti addunyatti of mul'isuu danda'u barbaadachuu qaba malee OMN hin komachuun qabuu jedhee barreessan. Maaliif OMNs dabalatee miidiyaaleen hundumtu qaama looganiif yaada looganiif qabu yoo uumamanu kan wallaalu raayii OMN hin qeexxanii jedhee barreessan. Awwarra OMN hin qeeqe jechuudha. Ulfaadhi galatoo. Kaani jijjiirame kun akkuma dhufeeni muummicha ministiraatiif Warqinee Gabayyoo na fakkaata Ugaandaa si dubbisanii fudhatte biyya galti achi dhaaboo pidiyo jedhamu dabalamte dhaabii sun ofirra si baase ari qondaalota warra keessa nam wayi dubbise Jeneraal Kamaal Galchuu hojiirra dadhabaa leeziinaan jedhan qondaal mootummaa irra dhagaye maqasa baasuun qabu hojii dadhabdee si ammoo balleessateetiin ari'amti. Duraan dursitee odoo nama san dubbiste himtee gaarii ture maaliif amma ifatti haasa'uu barbaachisa waan akkasii dubbee kennatu nuti nama akkasiiti moo miti namni jedhu sun nama akka Kamaaliiti moo nama akka miti madaaluu namni hin danda'a waan ta'eef miidiyaa irratti kaasaa adda waan ta'eef jecha gadi bu'aa hagasiisan namni kaase sun eenyu akka ta'e jecha isaatirraayyuu madaaluu dandeetta sadarkaa nama sanii jechi isaatuun dubbata akka ati jette kana jedhe yoo ta'e hagaan achitti beeku yeroo achi ture tokko foon sirraa qaba ani ODP'tti hin galle yeroo baay'ee himee jiraachudha
ODP'n akka itti galu feeti ani immoo ODP'tti hin galle wajjiteennee paartii kiyyas paartii isaanis wal dandeenye jechuudha hojii uummata tajaajiluudha rakkoo dhufe kana keessaa waliin bahuudha akka wal gargaaru goluu walbummaan jarmoo lamaanii eeggamee ka jedhuun biyya alaatitti abiyyis dhufe warqineenis dhufe wajjin haasofne asii gallees jilli kennas dhufe isaanii wajji haasa'e sanbooda erga biyya gallee nu ganan wanta achi walii haasofne akka jarmaatii fi akka mootummaatitti waliin haasofne waa walii haasofne san biyya seennee walii galtee goonaa jedhanii yeroon kun hamaadha kanaaf jecha biyya namaatti yeroon fudhannu walaa amannu jenne galle jechuudha biyya gaafa gallu warqinee nutti erganii koree jiraawwachiistuu kenna qabadhe yeroo baay'ee miidiyaa jedhee jira waajjira warqinee san hajaalaatti gaafatamaa hajaalaatti achi dhannee kana booda piraayim ministeeriin isin dubbisu mootummaanis isin dubbisu dhaabnis isin dubbisu ani hunda isaanii bakka bu'ee jira wanti wajjin walii galluus mallatteessinus hin jiru wabiin keessan uummata keessanii nu kana booda eega biyya keessan geettanii nagaan qabsaa'uun dhimma keessan galatoomnus ka barbaannu kana ka qabsoofnuufis dura qabsoon biyyaa baateef biyya alaa turre eega uummata keenya deebinee wabii isinirraa hin barbaannu garuu immoo gantummaadha walii galtee san sirnaan lafa kennee maalirra walii gallee maalirra wal dinnee uummanni keenya beekuu irra ture kanan goonettanii nu amansiistanii isin amannee dhufne kana nu gantanii kana booda isinirraa hin barbaannu hin qabnu jennee addaan deemne maal barbaaddu nurraa haala kana keessa akka dabarru akka hojii kan nu gargaartu barbaanna gaafii keessa akka mootummaatti qabnani hojii tikaaf nageenyaa irratti akka nu gargaartu barbaannaadha akka isin gargaara maaliif dhimmi nagaa dhimma hunda keeddaati dhimma nama tokko dhiistuu miti walabummaan jarmaa lamaaniitu eeggame akka mootummaatitti qofa walii wajjannatti walii gallee sun hin cabee jaarmaa kan bakka buutee war seentee hojii uummata hojjechuu seente yeroo sun ammoo bal'inaan akkuma jeneraal Kamaal Galchuu itti gaafatamaa waajjira nageenya bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'ee muudam jedhaniini olool sooshaal miidiyaa gubbaa deem arge sooshaal miidiyaa nuufi olool ta'uu danda'a dhugaa ta'uu danda'a achillee waan hedduutu irra barreeffama sun keessa ka jedhama turu keessa jeneraal Kamaal Galchuu OPDO wanni isin garangoo fiddoo fidda baltee fi abaa'u daawud ibsaa cabsuu fi jedhan waan akkasii yaadde seente naam isaa yaaduu malu ani hin beeku gama kiyyaan garuu akkasii miti odoo barbaade hireen ana harka turte inumaa jalqabarraa ka isaan kadhachaa ture ana wali bu'insi kun akka hin taane waa lama godha dogoggora lama sirreessaa jechaan ture tokkoffaa dhaabni kamuu karaa nagaatiin qabsoo nagaatiin gala eega jedhe karaa nagaatiin galuudha qaba hiree inni karaa biraa akka deemu isaaf tottolu uumaa akka jiru isin mootummaa qeeqaa ture san tokkoffaa adda bilisummaa Oromoodhaa alarraa galaa osoo jiru humnoonni faca'anii karaa biraatiin bosonatti galaa jiran argaa turan odoo kana argan callisanii ilaalan LTV irratti ibsee jira waan kana lammaffaa callisuu qofaa miti dachii gadi dhiisanii caasaa isaanii ka poolisaa ka milishaa ka bulchiisaa gadi dhiisaa fi biraa deeman caasaa kan hunda hordofanii isaan caasaan mootummaa eega diigame humna gaa eega diigame bulchiisa eega diigame ka'aa jiraate mootummaan kufaa jiraachuu asitti hima maaliif akkas tolchu warri waa lamatu ture tokko karaa isaaniitiin ilaalcha dogoggoraa maali adda bilisummaa Oromoodhaa waggaa dheeraa uummata keessatti uummata Oromootiif qabsoo godhaa ture namuun haalu kana nutillee karaa saniin qabsootti makamnee qabsoo geggeessaa ture uummanni Oromoo immoo akka bilisa baasaa ofiititti ilaala jarmaa kana OPDO'n immoo waggaa dheeraa jarmaa kana akkamii akka ilaaltummoo hundi kennan beenna nuu akkanatti isaaniif hojjete isaanii wajji rakkate TPLF keessa taa'ee qabsoo godhaa ture dhiisanii adda bilisummaa Oromoo homaa isaaniin godhin uummanni Oromoodhaa hawwa kanaaf abaa'oon eenyu akka ta'e akka argan uummata kana adabuu qabaa qorqalbii jedhu qaban san booda gaarummaa OPDO'dha yookiin ODP'dha uummanni beekaa jechuudha kana akkanatti ibsee jiran kana durallee angawaa guddaa mataa dhaaba kanaattu kana naan jedhan maaliif kana gootan jennaan uummanni kun eenyu maal akka ta'e beekuu qaba dura tokko dogoggora kana akka sirreessan yeroo san barruudhaanis itti himee jira fikiya angawaa ammasiin jedhu ODP'dha namni kun maqaa isaa yaamuu dandeenya hin barbaadu amma yoo ati duratti odoo naa himtee si himaa ture amma hin barbaadu of beeka abbaan eessatti maal barruu maaliin akka inni itti barreesse hin beekaa jechuudha lammaffaa dogoggorri biraa adda bilisummaa Oromoo raawwate rakkoon nagaa ka uumame karaa nagaatiin uummata Oromoodhaa mootummaa jijjiiruu danda'e odoo argu qabsoo nagaatii fidhannooti akka seentu ati yoo uummanni qabsoo nagaatirraa abdii kutate qofa hin danda'amu karaa nagaatiin qabsoo gochuun karaa hidhannootiin malee karaa humnaatiin malee jedhee yoo uummanni amanee fi mootummaan gocha san uummata qopheessu yoo hojjete uummanni ofiinuu garas deema
hogganni jarmaa guddina yaada ummataa hordofee ummata hogganuu qaba callistee miila tokko bosona keessa kaattee miila tokko karaa nagaa keessa kaattee odoo ummanni ati qabsoofsuuf hoggantu kun hin qophaa'in ofii keetii rukutamta dogoggora kun jechuudha Kana bilisummaa Oromootu hojjete jechuudha. Isaan hojjete. Ammallee rakkoon karaa nagaatiin agarru kun hundumtu wali bu'iinsa ilaalcha dogoggora gara lamaan irraa dhufeeti. Jeneraal Kamaal waan jira dhugaa adda baafachuu mali. Addi bilisummaa Oromoo daa'iduu isaatiin hoogganamu abaawoon jechuu qaama xayyaa ofirraa adda baasee waraanni sun kiyyaa miti jedhe. Waraanni sun ammaan tan maqaa dhibiin of yaamuu jira. Fakkeenyaaf Liibaan naannoo Nageellee Booranaatti Cibra Soddon Booroodhe maqaa dhibiiyyuu qabayyuu. Waraanni sun waliin hin jiru edheerde deebii waakkata warri isaanii toleeraa daba dabalata harma gaafadhee na waakkate jira waliin jiran jettee yaaddaati. Gaafa ibsa kana baasaniiti miseensa isaanii dhaaba isaanii hogganoota isaaniiti isaantu ijaare isaantu miseensa adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo jedhee ijaaraa ture. Haga gaafa waraana mootummaatiin dhaamanii jaarsummaan gidduu deemee isaan ibsa kana baasuu dirqamanitti loojistikiidhaan hoggansaan waa hundaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an waraana hoogganaa turan hojjetaa turan. Ani immoo yeroo dheeraa beeka. Tarsiimoon akkasii kun adda bilisummaa Oromoo keessa akka ture. Yeroo haasawa nagaa mootummaa hojii yaadamu yaanni lamaan kun akka ka'uun beekan ofii keessa ture waan ta'eef. Ati midhaaddu ati gaafa sangoo gubbaa turte almost naannoo agam bulchite. Ji'a afur shan akkas ture. Ji'a afur guddoon tur. Agas sirreessuuf wanni ati yaalti maalti jedhe. Caasa nageenya hawar dura baqa. Gaafii amma siin jedhe kanarraa ka'anii jalqabuma marii dhimma adda bilisummaa Oromoo ilaallatuuf nagaa ilaallatu nama oggeessannoo jinaasafu ibseera kana yeroo baay'een jechuudha. Ana dhiisaniit nama na jalaa fuudhanii mari'achiisu. Gaafatamaa biiroo osoo jiru. Namoota na jalaatiin fuudhu. Kana yeroo hedduu haasa'ee jiran irra deddeebi'uu baay'ee na jibbisiisa. Waltajjii Prime Minister hoogganu irratti dhimma bobbaa lola adda bilisummaa Oromoo irratti waraana irratti geggeessuuf qophaa'an tokkollee naan mari'anne jechuudha. Tokkollee. Maaliif kana gootanii jedhee gaafannaan ati ji'a kana ji'a kibbaa fi kibba bahaa kanarra nageenya jiru nu gargaari jedhan. Maaliif kana jettan jennaan adda bilisummaa Oromoodhaa mormii waan kaaseef. Namni tollola qabnu fuutanii achi gootanii jedhanii waan mormii nu kaasaniif jedhanii. Sababa na deebisanii jechuudha. Sababa sana deebisan. Yoo kana ta'e gaafatamarraa si kaasuuf barbaachisa. Namni yeroo bakka san qabachuu barbaachisa. Eegas amanii achi kaan immoo hojii sikkennuu barbaachisa. Marii dhimma kanaaf godhamu bobbaa dhimma kanaaf godhamu hunda sirmaachisuu qabu jechuudha. Kana ergasii moggeessanii si dhiisanii booda guyyaa takka siin jedhaa bar guyyaa takka. Kana dhiisanii maal godhu propoogaandaadhaan akka adda bilisummaa Oromoo irratti bobba'u miidiyaa natti ergu. Dhaqaa isaanuma gaafadhaa jecha deebisaa ture. Dhaqaa isaan warruma lol libban dhaqaa gaafadhaa hanquba sin qabu hin beekullee jechaan ture jechuudha. Bareeddu achiin boodu jirra si kaasan. Yoo si kaasan iyyuu xalayoomsitti erganii durallee namni si marachiisa akka hin jiru akkas na fakkaatu miidiyaa irratti. Qaamii ujirra daareektilee siyaarii sun beekuu qabu Oromoon eenyu. Mootummaa keessa jechuudha. Kan mallattees Lammaa Magarsaati. Ablamma gaafattee xalayaa kana akkamiin nariitettee waan dubbifti jettee eegisu. Sirna mootummaa keessatti eega xalayaa itti kennanii guyyaa sanarraa si geggeessinee jedhanii. Ani miseensa paartii biraati. Odoo miseensa isaanii ta'e mirga kiyyaaf gaafadha. Mirga maal isaanirraa barbaadaa isaan gaafadha. Maal wanti isaanirraa addaan bahuun natti hafu maali? Maal wanti isaan gaafadhuuf? Lamma Magarsaa eegi maqaa yaan burjujjeessu isaa wal qabatee an biikee deemuu jiru qabeetti taate waliin akka tokkaayyuu hojjette jechuudha. Lamma Magarsaa ofiiyyuu dhiibamee aangoo muutuun qabu edanii oloolee adda addaan dedeema. Kaan ammoo walumaan hojjetaa jedha. Wanni ati beektu maal lammaan koomii qabtu gisee waliin hojjetu sun mootummaa biyya Ahmad irraa yookaan biyyi irraa dhuunfaa. Lamma jecha gabaabaadhaan kan isa beeku ammallee bilchiginnaa ta'uu isaati. Koree jiraawwachiistuu bilchiginnaa ta'uu miidiyaadhaan namuu walga'iin irraa ture argee jira. Ministeera ittisaatiin namuu hin beeka kana. Ani miseensa PP miti jedhee Lammaa yeroo ibsan qabu. Namni biraa waan haasa'u hin dhageenye jechuu kiyyaa miti. Ana amanuu ka fedhu isa kana jechuudha. Lammaan bilchiginnaadha. Kanaaf haga inni ammitiin jedhin keessaan bahin hangawa olaanaa mootummaa ta'e koree jiraawwachiistuu paartii kanaa ta'e Lammaan akkas rakkataa yeroo naan jetti ani feeke. Kanaaf. Tan si gaafadhe keessa baanaa waa'ee nageenya. Achi warri walaa wal labsee uummati jidduun miidhamuu jira. Gizee hedduu jaarrolee uummata jaarsona ajjeefame hagujii tokko dabalatee loltooti mootummaa qaama hidhate bosona jiru yookaan woboo yoo wal arganiyyuu waltiin dhukaasanii wal bira arga dabranii uummata dararuu jedhan. Warri lamaan wal quba qabeetti shakkita. Hin shakku. Wal quba qabanii amantaa jedhuun qabu. Maaliifi waraanni achi jiru sun maaliif akka achi jiru hin beeka. Maaliif akka bosona jiru hin beeka. Waan ta'eef mootummaadhaan ta'e jedhanii wal bira darbuu ka jedhuun qabu. Gidduutti namuu
kunis dhageettii argachuudhaaf waan akkasii maqaa mootummaatiinis maqaa ofiitiinis dalagaa dhageettii poolitikaati kun beekamaadha waan poolitikaa keessa jiru. Mootummaanis nagaa jiraa jedhee nageenni hin jiru jedhee nageenni jiraachuu dhabu akka piroojeektiitti itti gargaaramaa jira waan ta'eef odoo fixuu danda'u odoo xumuruu danda'a waan kana xumuruun fedhu mootummaanis. Daldalas keessa argamaan siyaasa. Nageenni hin jiru jedhame mootummaan karaa nagaatiin gaafilee uummanni gaafatu deebisuudhaaf lola biraatti itti dhufa gaafii biraatti itti dhufa. Ammayyuu waan keessa jiru tokko qaama dhabamuu dhimma nagaa biyya keessa duwwaa osoo hin taane kan jirrayyuu oomishanii nageenyi biyyattii boora'uuf deemaa siin jedha waan ta'eef wanta tola akkasii kana falatti godhuun barbaadan. Gar paartii teessee dhufa atayyuu duree paartii biyyoolessa Oromiyaati. Paartiin tantee seenterii ka godhati ispeesifik eeriyaa jedhanii maqaa gandummaatiin sanirra kaasan. Paartiin teessan gandummaa qabdi? Hin qabdu. Justify naa godhe. Akkamitti akka jedhan naa ibsi. Akka itti jedhanii Jeneraal Kamaal Galchuu Center ta'e baay'inaan iddoon inni taktiif ta'e Arsiif Baalee jedhan. Kaanii garwalloo kana waa jedhan. Wallaggaa nama hin qabdu, Gujii nama hin qabu, Boorana nama hin qabu, Shaawaa keessaa jaarmiyaa jajjaba hin qabu, istiraakcharii kan kee baay'inaan warrootum senterii kan lamaanii jedhanii sirra kaasan. Tan justification nan qabu tan deebii. Tiyya deebiin tokkoffaa nuti Shaawaa lixaa keessa irra. Yoo zooniidhaan waamuu ta'ee jechuudha. Itti aantuun tiyya dhaloonni si'achi. Arsii miti jechuudha. Caasaa achi qabna nuti. Dhugaadhaa waajjira hin banne. Waajjira saba hin baniniif qabna. Caasaa qabna. Miseensa keenya ka caasaa achi jiru boordiin filannoon beeka. Eessarraa 10,000 galchaa yeroo nuun jedhan. Eessarraa maal akka galchin madaalliin boordii filannoodhaa miseensoo gaafatu eeriyaadhaan illee gaafata. Naannolee keessaa gaafata. Nuti yoo xiqqaate zoonii Oromiyaa miti naannoo biyyattiin qabdu keessaa yoo xiqqaate 5 keessaa galchuu qabna. Hibeeku warri akkana jedhu hibeeku kana. Sigalee Oromiyaa miti naannolee keessaa iyyuu siin jedhaa bara. Amma wallo Oromoo waan ta'eef jiranii yaaduu barbaaduu bakka Oromoon hin jirre akka walloo hin jirre. Hunda keessaa miseensa qabnaa jechuudha. Garuu waajjira bakka itti bannu bakka itti humna argannu. Nuti waajjira qabannu akka dhaaba biraa bajata ofii kafalleetii miti. Ofii baasneetii miti. Miseensonni nuti ijaarru sun naannoo sanitti waajjira achi banamu ofii kafalatanii itti hojjechuu humnoo qabna jedhan waajjira banna. Bakka qophiin akkasii hin jirre garuu kan miseensi keenya jirutti caasamaan hojjanna malee waajjira hin bannu jechuudha. Namni amma kanaalu waajjirri jiraachuudha. Bakka akkasii jabinni jirutti waajjira bannatu. Jimma jirraa, Ellubaabur jirraa, Beddellee jirraa, Shawaa Lixaa jirraa, Shawaa Bahaa guutuu keessa irrachuu dandeenya. Shawaa Kaabaa keessa jirraa yoo miseensa ta'e jechuudha ijaarsoo ta'e. Kanaaf Wallagga hin jirru dhugaadha. Ma jiraachuu dhabdan? Hin dandeenye sababa nagaatiif. Nageenyi balaa ture hin dandeenye yeroo sanatti. Nageenyi Wallagga qofa haree fakkeenyaaf Gujiif Booranallee nageenyi rakkisiisaa miti. Wallagga yaaltanii dadhabdammoo? Yaallee dadhabne. Amma namni Oromiyaa lixaa irraa dhaaba keenya keessa hin jiru jechuudha miti. Dhaaba keenya keessa jira namni. Waajjira banuu dadhabne nuti. Nageenya san dhowqan. Nageenya nu dhowgan. Tokkollee nageenya nu dhowgan. Malee paartiin Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamtu waan akkasii hin qabde jechuudha. Nuti tokkoffaan qabnu hin beeku. Warri kana nuun jedhu beekasi caalaa. Poolitikaadhaaf jedhu akkamitti wal cabsanaa akkamitti fudhatama wal dhorginaa. Jiraami isaaniitti irra baay'ee haasa'uun barbaadu. Maaliif sababa maaliif akkas jedhu ka jedhu Oromoo gidduutti madaa baay'ee jira. Madaa san deebi'ee tuttuquun barbaadu. Warri akkas nuun jedhu sun naannoo itti jabaa nuun jedhan kanatti akkamitti akka laallaman. Yoo of laalan sababa waan isaan akkas hin laallamaniif ibsuuf dirqamnaa jechuudha. Wanti kun Oromoof gaarii miti. Booran si geessa. Boorana gizee bulchiisaaf nageenya gubbaa turtu jiideemte turte. Gaaf dhufti sun guddoo si fudhatanii si keessummeessanii siin deeman arge. Paartii keessa baatee waajjira banachuuf dhufnaan si ari'anii dhageen. Waan suniif tolchuumatti dhaga'uu qaba. Uummataa miti kan gaafsan rakkoon nuuf fide. Biltsiginnaa yaa sunuma uummatatti maalti ta'e? Sanka ta'e tokkoffaan waajjira duursinee waajjira achi banuudhaaf kafallee taappellaa hunda hojjannee miseensi keenya achi jiru jechuudha. Hundi qopheessanii waajjira san banuudhaaf achi dhanne. Akka achi dhufuu galgala kiyya baraniin halkan nama mana nu kireesse san sodaachisanii humnaan horii akka nu deebisu godhan. Lammaffaa taappellaa keenya kan nuti dhaabne humnaan buqqisanii fudhatan. Nama taappellaa koree nu maxxansuudhaaf ol ba'e ukkaamsanii fudhatan. Erga isaan kana godhanii booda guyyama san deebinee mana biraa kireeffanne. Namni abbaan manaa sun achi hin ture bakka bu'aadhaan kireeffanne. Nama sanis waamanii lammatallee guyyama san manni sunillee akka nu harkaa wanta ta'u godhan.
San booda maal godhan ijoolleen wajjin deemte kawaan kana qindeessuudhaaf magaalaa keessa deemtu caasaa kenna hunda nama itti caasaa isaanii itti yaasan jechuudha. Katikaa, kan milishaa, kan maaloo kana kan poolisaa hunda itti yaasanii akka nageenya isaaniitti sodaachisan magaalaa san keessa akka nuti jechuudha. Godhanii jechuudha hoteela keessa ture. San booda dhufanii naagaa baasanii haalicha ilaalee ka barbaadame walitti bu'iinsa uumuu barbaadanii jechuudha. Walitti bu'iinsa nuti hin barbaadnu. Uummata keenya akkami akka nu laalu akka nu jaallatu hin beekna. An uummata Booranaa har'aa miti gaafa bulchiisaaf nageenya ta'ee miti ka beeku jechuudha. Ubbata zoonii biraatti addaan baasee uummataan ilaal har'allee jaalalaaf kabaja uummata nuu qabu. Ka kana godhee bilchiginnaadha jechuudha. Bilchiginnaan isa qofaa miti hogganoota keenya hidhat ture. Hidhaa jirallee. Torbaan dura hoggana keenya seerutti hidhee jira. Osoo beekan shanee hidhanii hoggana keenya osoo beekan fuudhanii hidhan. Ammallee miseensota keenya hidhaa jiru. Kanaafuu paartiitti sandaraa jechuudha. Paartiidha malee uummata keenya wajjin walitti hin qabatu. Bareedduu kaanii gara paartiilee siyaasaa Oromoo dhumna. Uummata Oromoo tokkummaa sanirra barbaada. Tokkummaa dhabuun keessan ammoo Oromoo miite jirtu Oromoo cabsite jirti. Kanaaf itti gaafatama san tolchu. Maal jettan? Dhugaa qaba uummanni keenya. Uummanni keenya wanta inni hawwuun beekna. Wanta inni hawwu kana argachuu hin dandeenye nuu gala. Dogoggorri gara dhaabaatiinis jira gara uummataatiinis jira. Beekuu ka qabnu ifatti walitti haasa'uu barbaachisa. Wanti kun baay'ee jabdu Oromoo keessatti waan ta'eef. Tokkoffaa uummanni keenyallee hin hawwa malee waan hawwisan bira akkamitti ga'u akka qabu sirriitti addaan baasee hin laalu. Addaan baasee laaluu dhabuun uummata keenya immoo nama jallina barbaaduuf nama waan biraatti dhimma itti ba'uuf pirojektii guddaa ta'ee jira. Uummanni keenya yeroo baay'ee hordoftee yoo ta'e waltajjii haaraa hundarratti uummanni keenya waa hunda wal qixa jaallachuu barbaada. Waa hunda wal qixa jaallachuun hin danda'amu. Dhugaallee soballee. Nama yaada kee qabullee nama yaada kee hin qabnellee. Wal qixa ati Oromoodha maqaa jedhuun jaallachuu barbaada. Politikaa keessatti wanti akkasii hin jiru. Anka jala deemu bakka yaadni kiyya jiru qofa ta'uu qaba. San jechuun namni yaada naan addaa qabu Oromoo ta'e diina kiyya jechuun miti. Garuu an nama maatii keessattuu namni ilaalcha garaagaraa qaba. Akka yaada waa tokkorratti akka yaadaa jechuudha. Akka yaaduu san walii kabajuu qaba namni. Akka yaaduu sani uummanni keenya akka wal dhabuu faca'uuti fudhata. Isarree isan uummati sani dhaga'u malee isan uummata dhaga'u malee uummati tokkummaa sanirra fedha garaagarummaa yaadan qabdanii ilaalchin qabdan wanni addi san godhan jirti. Sun kophaa dhiiftanii fakkeenyaaf paartileen hedduun hin jirta Oromoota amma uummata akka walitti dhuftu san barbaadu. Isan intaresti dhuunfaa koomii dhuunfaa kan walirra qabdan kophaa dhiiftanii uummata walitti fiduuf fi manchochoon. Paartii kana walitti fiduudhaaf tattaaffii goone. Akka paartii keenyaatti namni kan dadhabee waan jiru natti hin fakkaatu. Jalqaba yaada uummataa kana waan beeknuuf hir'ina uummanni uummata keessa jiru kanas waan beeknuuf jalqaba paartii keenyatu gatteenne koree hojii raawwachiistuudhaan mari'annee waan kana irratti maal goonaa paartiilee Oromoo akkamitti walitti dhiyeessina filannootti yoo deemne haalli jiru uummata keenya sagalee isaa facaasuudhaan deebi'ee rakkoo biraa keessa naquu deema. Lammaffaa adada paartiileen Oromoodhaa deeggaraa fi miseensa isaa uummata keessa baay'effachaa wal horaa deemaniin konfliktiin gidduu keenyatti dhufuu mala. Konfliktiin gidduu dhufu immoo deebi'ee jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa jeequu danda'a. Kanaaf akkam goona karaa biraa immoo addaan fageenya kanatti paartiin biyya bulchaa jiru akka pirojektii firee gaariitti dhimma ba'aa jira. Waan kana maal godhuu qabna ka jedhu gatteenne koree hojii raawwachiistuu irra mari'an. Seenaa dhufaatii jarmoota Oromoo kana haga zaa'aa kanaatti jiru hamaaf gaarii isaallee laallee kana booda fudhachuu akka qabnu gaariidha malee hamaa wal goone saniiti. Nu fakkeenyaaf paartii biyyoolessa Oromiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduudha. Yeroo dheeraa rakkoon ka ture paartii kana odoo hin taane paartii biraa osoo jiru jechuudha. Addatti immoo anaa fi mataa paartii sanii gidduu rakkoo ture. Gatteenne kanallee diteelii haasofne jechuudha. Ufii inisheetiivii fudhachuu qabna waan kana furuudhaaf. Namarraa eeguu hin qabnu. Akkam goona. Paartii kana dhaannee dubbisuu qabna. Jalqaba walitti bu'iinsa kiyyaa fi ka Daawud akka nama dhuunfaatitti fixurraa eegaluudha qabna. Kanallee nuti kaka'umsa fudhachuu qaba jennee murteeffanna. Kana murteeffanneeti walitti dhiyeenya jarmoota lamaaniitiif akka tolu nama gara jila isaaniitti ergine. Jila isaanii wajjin namni koreen keenya haasa'e isaanillee yaada kana deeggaran. San booda an immidee Daawudiin hilteeni waamee jechuudha. Hilteeni waamee ofii kiyyaa dubbisee yoo akka Kamaalitti wanta si miidha jiraate dhiifama naa godhe. Ati dhiifama naa godhe anaaf. Adillee ona miiti akka Daawuditti dhiifama see godha.
wanta oromoo garuu ammallee rakkoon bakkuma jira karra wal dhabnellee waan dhuunfaati miti waan oromooti akka itti rakkoo oromoo kana furmaata itti argamsiifnannee yaannetu garaagarummaa qaba suna dhallee jiraachuu mara garuu waltajjiin kaleessaatiif har'aa garagara bareeda kanaafi furuu qabnaa jennee yaadatti dhiyeessine sanbooda koree lamaa gara lachuun dhaabne adaamatti ji'a 3 deddeebine waan kanarra marenne jechuudha hawaasaa lamaan kenna gara dhaabaatti guddisne dhaabni lama akka walitti dhufu erga waltajjii tokkorraan geenne booda kafaa ol ufii mannee jechuudha ufii kennaa dhandheef inni kafaa ollee waan mari'achiisne kotta abaa wajjin sadarkaa kanarra geenne jira yaadni kun isinii ta'a yoo ta'e numma kamaa inneen hin mari'achiisne erga sadan kenna immoo isteeppii gaarii deemnee booda immoo jawaaritti himnee jechuudha waan kana yaada qabdaa waan gabbistu qabdaa waan kanatti hirmaadhu jennee ofii kenna sadarkaa kanaan geenne gamtaa jechuudha nuti hawwiin kenna maali nuti amantaa tokkorraa kana akka paartiitti tokkoffaa madaa darbe akkami fayyisnaa akka jedhu lammaffaa haala qabatamaa amma harkaan qabu akkamitti uummata oromootiif akka oolu goonaa akka jedhu hawwiin kenna nuti akka paartiitti akka amanu filannoon amma darbe kun akka darbuu danda'u filannoon ta'uu akka hin dandeenye sinaariyoo hojjennee jirra noosa fedhii jarmaa mootummaa bulchaa jirurra akkaataa mootummaa itti deemurra kaaneeti uummanni nan fudhatu nan filatu jedhee sababa barbaade akka filannoo dheeressuu malu yookiin hambisuu malu nuti immoo furmaata kanaatiif paartiilee oromoodhaa furmaata filannoo boodaa qabsoo filannoo boodaa akkamitti deebi'anii uummata kanaa akka hoogganuu qaban humna jabaa tokko uumuu qabnaa jennee waa yaanne asirraa kaanee gamtaa kana barbaanne filannoo qofaa miti yoo filannoon jiraate sagalee tokkomsuu yoo filannoon jiraachuu baatellee qabsoo itti aan hoogganuu akkaataa ittiin dandeenyu uumnaa jennee kaana jechuudha. Isteeppii midhaa gadhiistanii kaafoo hin dartani. Jawaarillee mari'achiiftani. Dhimma kanarratti jawaar jira hayyuu dureen sadeen dhaab sadeeni waan kanarra mari'attanii waliigaltuu dhageetti. Ati waan qob qabdu waan beetaayyuu Oromiyaatti himti Oromootti himti. Dhimma kanarratti Daawud Ibsaa Dr. Maraara Guddinaa Profeesar Maraaraan dhufanii sadi teenne fula tokkotti san mari'achiin OMN irra keessumatti taatanii dhiyaachuuf fedhii qabda. Gammachuu guddaa qaba. Ulfaadhi galatoom in dabara. Kum lamaaf afurra jalqabdee ajaja waraanaa taatini. Ajaja waraana taatee hora jiddu galeessa abaa'oo kee jiraachuu kan kee dhagaye. Dhuguma wanni kun akkamitti taasisuun himme. Saati qabnutti illee dhageette. San yeroo baay'ee dubbadhee jira. TV garagaraatti irratti 2004 Asmaraatti Eertiraatti kora godhamerra filame. San dura nuti 1987 akka Itoophiyaa achirraa jalqabne sochii kana eegalan uummanni illee beeku qaba har'aa miti adda bilisummaa Oromoo wajjin odoo hin qunnamin waa takka waliin hin qunnamin seenaa dhugaadha waan kana nama sadiin eegalle Bishooftutti eegalle waan kana sababa wanti kana nu eegalsiises adda bilisummaa Oromoodha mootummaa ce'umsaa keessaa kadhaameef maalii gaafii jedhu kaasne uummata biratti fudhatama waa argateef paartiin amma mootummaa bulchaa jiru kun akeeka dur mootummaa uummataa ijaarra jennee bosona ittiin qabsaa turre san paartii fudhatama uummata biratti argate aangoo kennuu diddaadhaaf humnaan aangoo itti fufuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dharaan dabaan dhaamee jennee jennoo fudhate nama sadiin ta'an maal haa goonu yaada kana qabannee mootummaa kana dura dhaabbannee haa qabsoofnu waliin jenne Bishooftutti. Waraanum keessa taatan jechuudha. Waraanum keessa teenne gaafsanis an addede hin ta'u ammatti yeroo miti deemuu yeroo miti. Teenneeti yeroo fudhanne hubannoon kun hubannoo namoota akka ta'u irra hojjenne namoota akkasii hubatanis ijaarree yeroo dheeraa keessa waa hojjetan malee waan amma ol makaanii aarree bosona seennuu miti. Nu'uu miti adda bilisummaa Oromoo shaggarii baqateeyyuu bakka hunda guuramaa guyyaa hunda agarraa jechuudha. Hireen namoo san qabsoo ba'uu kana mudata qophii miti uummanni jennee amannee wanti achirraa odoo citu odoo itti fusuuf odoo citu odoo itti suuf odoo citu odoo itti suuf as geenne jechuudha. Gaafa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamtii eegallu jarmeen waraana keessa nuti ijaarree jarma jabaa ture jechuudha. Maal goonaa ijaaruudha dabarree maal gochuu dandeenya ka jedhu gara gamaa gamuutitti sadarkaa nuti ceenetu filannoo sadi nu dhufe jechuudha. Maal goonaa keessatti tokko jarmaa jiru jabeessu nama jarmaa ijaarramu fincila mootummaa keessa kaasne mootummaa garagalchina. Filannoo sadan kanarratti nu mari'atu yaanni jarmaa jiru jabeessuu qabnaa jedhu mo'ate. Filannoolee lamaanitti turre amanan gurguddaa ofiiseerota gurguddaa waraana keessa turan har'allee uffee waan ebaluun kaasu mormanii nu didanii yaada kanaan kanurraa baantu turan san booda warri hafne ijjennoo kana fudhanne jarmaa kana barbaanneeti jarmaa kana jabeessuu qabnaa inni achi hidhanne erga hidhannee booda haga tokko erga hojii hoggaa tokko hojii hojjenne na fakkaata san booda 2004 korri taa'e
jarmeenni caasaa kiyya biyya keessaa qabu keessaa ayyuu dureen gaafasa dilbooti shaaf daawud ishi 2001 irraa jalqabee akka faranjii daawud ture daawud achiin booda hora giddu galeessaa keessa seentee cabsitee baati asitti hojjechaa ture hojii mootummaallee isallee walumaa biratti hojii biyya keessaa hoogganaa san booda haalli ulfaataa taanaan cabsinee ba'uun murteeffamee baane. Cabsitee ba'uu keessaniin dura tarma waan tokko irraa qulqulleeffachuu barbaade. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad nam waraana ture fuul beettiin beeku. Gize tokko lamir deebii waan dubbate keessatti akkuma keessan nam waraana ta'e qabsoo Oromoo gargaaruu dubbatee beeka. Laggasa waaqii dabalatee ijjeefamu isaa keessatti warningi qaama abaa'ooti kenna turuusa odeeffannoo kenna turuusa sabboonummaa gana qab ture Dr. Abiy Ahmad. Ana biyyin akkasuma hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku inni na beekuu danda'a. Maaliif poozishinii nuti waraana keessatti dur turre addaan fagoo ture waan ta'eef namni jalaa ol si beekaa bitta gaafatamaa yoo taate ati nama hunda hin beektu. Boosisaa turte. Siduudhaan isa hoogganee hin beeku na birallee hin turre garuu poozishinii waraanaa keessatti baay'ee addaan fagoo irra ture. Sababa saniif dhuunfatti akkam ture maal gochaa ture hin beeku. Erga nuti baanee booda qunnamtii garagaraa qaama garagaraa wajjin akka inni qabu odeeffannoo dhagaa ture. Maaliif sun hin beekan jechuudha. Dhugaa sabboonummaadhaan immoo deemsa mootummaa kana mormurraa immoo ka jedhu sirriitti hordofne waan ta'eef dhibbatti haasa'uu hin danda'u jechuudha. Warra na bira jiraniin garuu irraa hin dhagaa ture fakkeenyaaf abbaa gara suufaa irraa dhagaa ture. Isaan warra baachii tokko wajjin leenjii illee waraana galeellee waan ta'eef walitti dhiyeenya hawaasummaa illee warra qabu. Karaa isaatiin dhadhagaa ture gimboo sabeen wajjin qunnamtii akka qabaachaa turan odeeffannoo akkasii kanallee karaa abba ba'aatiin odeeffannoon daawud faabiraa akka dhufaa ture hin dhagaa jechuu waan san maaliif wanti sun akka ta'e hin beeku hirmaannaa yeroo nuti jirru keessa garuu hin turre hin beeku hin turre. Ugaandaa wal agartanii galtan achiin duuba eegi Ugaandaa siin galabi takka waan sabarra walaasoftanii. Abiyyiin kophatti baasnee dolaaluu baallee natti tolan. Irra guddaanis yaa. Maaliif fakkaate tokkoffaa uummanni Oromoo warraaqsa geggeesse. Warraaqsa fuudhanii riifoormii jijjiiran. Kana na dhukkubu guddaan isa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa mootummaadhaaf sirna mootummaa kanaa jijjiiruudhaaf fincila san kaase jechuudha. TPLF yoo kaasu sirna TPLF suphee akka itti fuufu gochuuf miti. Abiyyi faa kana gochuu keessatti qooda negatiif ta'e taphatanii fudhaan. Uummanni Oromoodhaa akka barbaadu sirna amma Abiyyi yaada keessaa gara bilchiginaa ceesse kana osoo hin taane yaada isaatii fi mootummichallee jijjiiree ka ofii barbaadu sagaleedhaan sirna ofii barbaadu gad dhaabbachuudhaa barbaada ture. Warraaqsa gara riifoormiitti jijjiiran. Sababa saniif ihaadegin lubbuu itti horanii ka uummanni ofirraa diiga deebisanii ijaaranii bilchiginaa ka ta'aniif ihaadegummaa dhiisanii waan osoo hin taane maqaa kana waan uummanni jibbuuf uummata sobuudhaaf uummata shawaduudhaaf akka afaan Amaaraatiin ka godhameedha jedhee nama amanuudhaan. Takkaanfiin jalqaba fudhatame Dr. Abiy irraa ka inni miidiyaan ibsate jechuudha. Biyya tana ka miidhee fi nutillee furuu ka barbaannu ilaalcha ideoloojii sabummaadhaa tokkummaa Itoophiyummaadhaa miidhee kana jijjiiruudhaaf ilaalcha Itoophiyummaa guddisu Itoophiyummaa aangessu Itoophiyaa jabeessu gara sadarkaa durii guddatti akka baasu irratti hojjechuudhaaf. Itoophiyaan durii guddoosi hin beeknu tan. Isatu beeka. Ayyoo ulfaadha. Keessa ba'an. Achiin duuba 2008 cabsitaniin baatanii sun seenaa irra deebitaa dubbatte guddoo sa'aatiin qabnu waan deemteefi ulfaadhi galatoo. Daawwattoota keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaafiif deebiin hayyuu duree Paabaa'oo yookaan paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamaal Galchuu waliin goon kan fakkaatu ture. Jeneraal Kamaal Galchuu ajaja waraana ture. Waraan bilisummaa Oromoo keessa qondaal ture. Deebi'ee mootummaa naannoo Oromiyaa paartii fi bakka bu'uun achi bulchiisaaf nageenya kee ture. Ammaan tan paartii tan hayyuu duree ta'uuni paartii biyyoolessa Oromiyaa hoogganuu jira waan nu gaafanne dhufee al bareeda takanaan waan uummata Oromoo beekuu qabulle jedhee yaada. Waan hedduu waan natti meef ulfaadhi galatoom jedhaan asirratti ammoo torbaan itti aanan keessatti yeroo qaarra arganna hayyuu duree tan lamaan waliin dhiyaate Marii akka godhu waadaan agalee jira warra haallee yaalii tolchina Jeneraal Kamaal jiraadha. Galatoom ajanis.